Hayya ergaan keenya cituudhaaf dhiifama guddaa isin gaafanna jaallawan ergaa bakka iyyuu ga'uun dirqama keessanii.
Whoa, 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 whoa. You can manage your team. Akkamale guddaadha miti. Akkamale automatically ebbisa soolan jaala kiyya guddaadha kun lolchiisaa waraanaati. Commando force guddaadha. Dhibba galaafata jechuu kiyya ni dhawa brook ni cabsa. Qeerroo bilisummaa Oromooti. Ergaan inni jees dhugaadha. Nuti waboon istaayila kana qabna jechuu keenya. Istaayilli keenya kun jijjiirama guddaa qaroominaa fi yaada ammayyaa waa yaaduu hunnaan buluudhaa fi diina keenyatti roorrisuudha. Diinaan roorrifamu otoo hin taane. Diinaan roorrifamuu jala deemuudha moo warra roorrifamne jee jala deemuudha moo hunnaan cabsitee buluu daaktee buluu mirga kee ofiif murteeffattee hayyama nama gaafachuun dhabuutti buluu dhiira taatee buluu dubartii kukullee taatee buluu kan sitti dubbate daakuudhaafi kan sitti istaayila qabate istaayilatti qabachuudhaan deemuutu irra caala. Nuti kaayyoon addi bilisummaa Oromoo nu barsiise yookaan kaayyoon uummata Oromoo wanni nu barsiise yookaan siyaasaan uummata Oromoo wanni nu barsiise walii galatti akkaataan ani itti jiru kanaa fi akkaataan ani itti deemu hundi fakkeenya guddaa moodeela godhee ka qabsoon dhiyeeffateedha. Moodelli qabsoodhaa dargaggoo keenya bifaan an dhiyaadheen kanaani bifa dhaabni kootti na dhiyeesseen kanaani. Bifa kanaan akka malee moo ni dandeessu jechuudhaan bifa kanaan qindeessee na tarsiimeessee haalaan itti qalbii nama fuudhuu danda'uun haalaan itti booji'uu danda'uun bifa kanaan nu dhiyeeffate jechuudha. Eenyu addi bilisummaa uummata Oromoo yookaan qeerroon bilisummaa Oromoo amma barreeffama nama guddaatiin fida. Barreeffama kana anaatu Haacaaluu Hundeessaa kabajamoodhaaf gooticha Oromoo kabajamoodhaaf Haacaaluu jechuun akkuma isin beektan san namaan artii uummata Oromoonaaf jijjiira jedhee Haacaaluu fi wallisaan biraa tokko ta'uu hin danda'u. Haacaaluun wallisaa ayyaana qabuudha. Walliftoonni ayyaana qabanii fi walliftoonni ayyaana hin qabne tokko miti. Walliftoonni uummata qabsaa'anii fi walliftoonni uummataaf hin qabsoofne tokko miti. Walliftoonni akkaataa itti sirban beekanii fi akkaataa itti sirbine beekan garaagarummaa guddaa qabu. Barreeffama kana anaatu mana hidhaatii bahee Sudaan irraa dhufee maakalaa beekan taa'e booda barreeffama kana yeedaloo kana anatu kenneefi guyyaa kana akka malee yeroo uummanni narraa baqatu yeroo Oromoon akka irraa kan hin jirre yeroo qeerroodhaaf rakkoote guyyaa kana kan na dhukkubu mana hidhaatii bahee akkaan mana hidhaatii baheetti halkan keessa sa'aatii 9:00 ciisee Haacaaluudhaaf gubbatti narraa barreessee narraa waraabee jechuu kiyya. Eenyuma caalaa dubbii Haacaaluu kanatti amma yoon dubbadde onnee kiyyatu na dha'u hojeetiin yoon dubbadde waa hedduu takka gaariidhaa miti jeetiin duuba gaa isinis waa hedduu tokko keessan isin galcha jeetiin Haacaaluudhaaf wanni nuti hin godhin tokko illee hin jirtu qeerroo 2,000 oliin odaa bultum keessatti wareega jechuu kiyya deebisuuf hin dandeenye qeerroo san ka hoogganu ana. Waraana kiyya hangas takkaan itti dhabe jechuu kiyya.
hamma nufitti wareegamutti hanga bilisummaa inni wareegameef ummanni Oromoo argatutti cichoominaa fi hamileedhaan kan fuula duratti deemee haluu kiyya ba'uu ta'u jechuu kiyya fedhii rabbiitiin qalbiin koona cabee gumaa inni waan wareegameef ummata Oromoo fiitiif dhabee tasa kan inni jiraannu kan inni ilmoo kiyyaatti wareeguuf seenaan barreessee kaayu ilmoo tiyyaatti illee ni bidda akka kan kokkataatu akka halkaniif guyyaa boombiidhaan Itoophiyaa gubdu kan inni ajajuudha jechuu kiyya onneen koo madaa'ee sabni kan kootis waan madaa'eef hin dhabu jechuu kooti. Barreeffama gaafoo kana hana boora isume tokko hana macheessu dhimbanu jeetiin dhufeef itti baneessuu kiyya. Batama koti yako naaf gamera wau ayya indukumni jala lake egaf tokko waya ayya atis nanu battu gadon kon si au ayya ufanan nan tolu unyanan nan sifau sakadame jira indandenya wa ilabukan ulba kulatu sila sinarka mitika damato sila sinarka mitika gabetan ama edamato wabena na uputika kulatu wabena na uputika silalutan ulba kulatu sila sinarka mitika damato esansi arga mitika gabetan ama edamato wabena na uputika kulatu wabena na uputika Sembune mani fule Chokorsi dallo margera Ulfa maneti bambetu Abdu kiyano si argera Ali chiri tu beka Isabeka Karado bri itu kate Jala na kenna damase Jamu mabirana titate Chome Batama koti yoy ayya batapali yoti yoy ayya oriu ke sangama awarge ni tala garbu kotani ayya simbor makelo ko kana abali yo malka ba oto sufani yo pake dugda gubba amako oto o malka ba oto o bora patan bada makoti yaku bada makoti yaku sanna kirana spai iftuti yaku chilalu rana spai iftuti yaku gadam sidin shobaye kulluna nae gadam sidin shobaye kulluna nae jada laketi je wame katae jada laketi pere ni wame katae o bada bundan dayu bikil tumuna ro bada bundan dayu bikil tumuna rabbu matan iseka kiya kana rabbu matan iseka kiya kana Sembune mani fule Chokorsi dallo margera Ulfa maneti bambetu Abdu kiyano si argera Ali chiri tu beka Isabeka Karado bri itu kate Jala na kenna damase Jamu abirana titate Chome Ulba kulatu sila
kotika silaalutan olba kuulato silaasin argaa mitika dammato keessaansi argaa mitika argaa keetan dhama dammato waabee naanna'uu kotika kuulato waabee naanna'uu kotika Useen buneema anni fuulee Chokorsi dalloo margeera Olfa malee jibban beektu Abjuu biyyaa nuti argeera Adiyyi jirrii dubeeka isa beeka Karaa doombirii dhugaatee Jaalala kennaa dhamaase Dammuma birraa natti taate Useen buneema anni fuulee Chokorsi dalloo margeera Kolfo malee jibban beektu Abjuu kiyyaa nuti arge Jilaalottan ol baha kuuleto silaasin argaa mitika damma koo eessaansi argaa mitika harka keetan dhabee damma koo waabii naanna'uu kootika kuuleto waabii naanna'uu kootika. Maali kun abbootii kiyya natti makaadhee leencoowwan bareentoo natti makaadhee onnee kiyya nama cheessee. Abbootii kiyya kakabsoodhaaf wareegaman natti dhee maqaa isaanii natti fidee na dura isaan kakkaa'ee natti faarsee onnee kiyya dhee isa akka kanaati jechuu kiyya hunda keenya madeessee jechuu keenya rukuttaa dirmamuu hin qabneen nu rukute jechuu keenya ni milike jechuu keenya gocha namni kun nu godhe. Akkamale fagoodha jechuudha. Abbootii keenya nutti faarse jechuudha. Arabni kun faranjiin kun abbootii isaanii hoggaatti kaasan namoota seenaa isaaniif hojjete hoggaatti yaaman garmaameef kukkuta nuti sanuma jechuudha. Abbootii keenya nutti maqaadha jechuudha. Walaloo kana anatu barreesse yadaloos anatu kenneef. Abbootii xiyyaanitti kaasee jechuudha. Isa kan isaaniin ergaa kiyya dabarfadhe jechuudha. Waa'ee kiyyaa fi nama kana magaalaan Gimbii Wallaggaa dubbatu jechuudha. Gaafa naaf inni dhee numcaa kana. Waa'ee kiyyaa fi keessa kana Baalee Roobee Staadiyeemiin gaafa inaa fi inni dhee sanaa dubbatu jechuudha. Magaalaan Dubaay haa dubbattu jechuudha. Naaf numcaa kana Ameerikaan haa dubbattu jechuudha. Sirba san irratti hoggaa akkasitti waliin garmaamnu. America tu jechu Sudan ana fi waya caaluudha lafti suna dubbatu jechu waliftoonni Oromoo dubbatu jechu kiyya waa'ee namni mucaa kana fi ana jidduu jiru jechu kiyya mucaa kana moo mucaa kana kabiyya tana na fide askee sababu qabaje America kana tiyye iddoo deemuu hundatti maqaa kiyya lafan kaa'u isatu biyya kana na fide ofii biyya kana na fide fiduutti darbee wareegame jechuu kiyya jaala qabsooti isa gartee guyyaa lamaa fi sadi boo'ee maaf hin booyuu dhiisa hin booyin naan jechuun ittuu na boosisa maaf anaaruu dhiisa hin aarin naan jechuun ittuu na aarsa malee onnee fi turuun koo ibiddaan gubachaa fayyaan qaba seeta kolfa koo daawwachaa kolfi fayyaan ta'u gubachaa tan kolfa garaan koo qabsaa on obsa beeka ilkaan koo soba seeqa. Amma jeetiin injira akkaatumaan itti gadi lakkisuu maqaa isaa yaamee natti ulfaate jechuudha. Nama jaalala kootiif qalame keessattuu Haacaaluu Hundeessaa nama saba kiyya ummata Oromootiif qalame moobo Haacaaluu Hundeessaa boonaa bareedaadhaa barboo ka lubbuu kenne barboo bilisummaaf isa faana babbareedduu meeqa bilisummaaf lubbuu isaa kennee barboo wayi waan salphaadhaa boo. Isaan guyyaa lama profaayila waradaniisumoo no ilaa umrii konko ilaa dhalootatti
Kan dhiifnu miti. Amma Oromoon bilisoomutti siidaa bilisummaadhaaf naaf malee siidaa gabrummaadhaa fayyaa ajjeesanii siidaa bakka nuu boosoo abadan kan ayyamnuufi miti. Kan hin ayyamuufi miti. Siidaan Hacaaluudhaa bilisummaa uummata Oromoo inni wareegameef. Bilisummaa bilisiginnaa osoo hin taane bilisummaa badhaadhinaa osoo hin taane bilisummaa uummata Oromootiif wareegame. Akka inni bilisummaa bilisiginnaatiif wareegame bilisiginnaa siidaa ijaaruu barbaada jechuudha. Ofii ajjeesee jechuudha. Akka Nabi Yusuf ajjeesanii yayyiitu nyaate jaanii obboleeyya Yusuf boo'an jechuu kooti. Akkasitti Shimallis Faanis boo'an jechuu kiyya warri badhaadhinaa guutuun boo'an jechuu kiyya. Yoosef ajjeesanii Yuusarsiif ajjeesanii obboleeyyan isaa mataa isaatiif ajjeesanii deebi'anii abbaa isaaniitiin yayyiitu nyaate jaanii boo'an. Ofii obboleessa isaanii ajjeesanii hinaaffaadhaan. Kanaaf bilisummaa uummata Oromooti malee siidaa dhaabbatee miti yoomuma utaan ittiin gammannu jechuudha. Bilisummaan ni wareegameef gumaan Hacaaluudhaa siidaa ijaaruudha. Fayyaa ajjeeftee fayyaa nagaya deemu ajjeeftanii Hacaaluun siidaa kana naan jechuu dhagaa kana naan jechuu moo boodeemi nurraa. Hacaaluun bilisummaa uummata Oromooti. Hacaaluun dhagaa naan jechuu barbaade kabajaa guddaa gooneef jechuu barbaade yookaan abbaa isaatiif maallaqa kennitanii abbaa isaatiif haadha manaatiif maallaqa kennitanii Hacaaluun maallaqa miti. Hacaaluun maallaqa guddaa isa qabuudhaaf. Maallaqa dhabeetii miti. Nuundi keenya bar kan isin nu bittan obboleeyyan keenya uummanni Oromoo harkarraa hanga miilletti si daa'imman nu uwwiseedha. Konkolaataa fi maallaqa kennuu kennedha isin nu bittan jechuu keenya uummata Oromootu nu bita malee. Miskiina uummata Oromootiin jiraatu gibira uummata Oromootirraa guurtanii qaraxa uummata Oromootirraa guurtanii jiraattan maal qabdanii nu kennitan maal qabdanii nu bittan miskiina hudduu cittoo mootummaa Itoophiyaa cittoo maal qabda mootummaa Oromiyaa cittoo Oromoo si jiraachisa. Itoophiyaa yoo taate Amaara yoo taate Tigree taatu maal qabda maal baay'ata Oromootiin jiraata cittoo miila dhagaa ilmaan shanyii hiyyeessa. Ilmaan shanyii hiyyeessa ilmaan sooressaa otuu taatanii akka keenyatti boontanii jiraattan ilmaan harreedha ilmaan miila kotteedha ilmaan miilli isaanii babbaqaqaadha kan waa takka hin qabne jilaajil jechuu kiyya bada'u faaraa'och የደሃ ልጆች limited goduu dhiisanii muuziqaa afaan Oromoo unlimited akka uummata gurraachaati. Uummata gurraacha gartee uummanni adiin kun lolli faranjiitii fi lolli uummata gurraachaa lola gogaati lola kallooti. An gurraachummaa kiyyaan hin boona adii kiyyaan si caala an gurraachummaa kiyyaan si caalaadha. Lolli isaanii lola kallooti lola faranjiitii fi lolli Afrikaadha. Akka keenya akka mirgaati. Duuba gaa ummanni gurraachi yoo sooroma biyya Ameerikaa keessatti biyya adii kana keessatti hamma gartee hayyamameef sanii ol dabre ni jeesan takka maqaa xureessan maaloo maal janii maqaa xureessan daa'ima gudeede maal godhe janii maqaa xureessanii isa mana wantaa keessanii maallaqa isaa itti fi waa hunda gad deebisanii hamilee isa dhawan jechuu kiyya. Sadarkaa itti hayyamameef san beekamtiis sadarkaa itti hayyamameef sanii ol yoo darbe. Akkas jechuu kiyya Oromoos walli isaan kun beekamtii maaliif mul'ataadha Oromoon mul'achuun qabuudha. Kun kakalee isaas narrattis dachaadhaan achi keessaa wanni kalee isaas akkasitti narra duulanii gaafan biyya jiru miidiyaa tokkotti illee dandeessineef beekamtii guddaa waan hin qabuuf waan hin humna guddaa qabuuf waggaa 4 eegaan biyya tana dhufe miseensota garagaraa meelaalaa feesbuuka kanaan hanga ilmoo xiyyanatti fidanitti. Kun hundi cimina kiyya waan beekaniif waan hin bu'aa isinii qabuu fi miidhaa akkaan itti roorrisu waan beekaniif namni garuu beekuu hin dandeenye. Takkaan irraa haara galfatanii hin beekan. Uummata Oromootiif ana waliin dhahu uumamuma isaaniiti. Aggaruu nama akkasitti taa'u miti. Gadi naqeetiin isaan fixee miti. Abbaa fedha gadi naqaa miti. Dhugaan hin gadi sana qaabarre. Beekumsaan hin gadi sana qaabarre. Anka daawamee mana galee akkasin dhiira akkas taa'u miti. Afaan hin qabasittiin dubbadda. Humnaan qabasiin cabsaa. Humnaan yoo dhufte
jechotaan beeka dhugaan beeka soba kee nindaaka ummata oromoo biratti hunnan qaba seenan qaba siin afuufa jechuudha yaate ka seenan qabne seenaa kiyya balleessuu dandeessu kanuma jechuudha isa akka kanati hajaalus akkasuma godhan jechuudha kana durumarraa barreechuu keenya abbootii keenyarraa walliftoonni wareegamuun hacaalurraan eegalle abbootuma keenyarraa kan wal dabraa dhufe hacaalurra ga'e jechuudha miidhamuu walliftoota keenya arra miti afaan oromoo kan guddanneef oromoon akka mul'anneef hanga gartee hayyamameef saniin ala wasanoo diidootti isaantu balleesse Sumayyo Musaa isantu balleesse eebbisa isantu balleesse bara baraan akkas jechuudha kanaaf walliftoonni oromoo warri ummanni haarayni amma ol guddatus muuziqaan meeshaa guutuu ta'uudha qaba cimseetiinis nu bachiisa akka kaleessa bakkaan anirraa amaara qofa osoo dhaggeeffatu oromoon muuziqaa afaan oromoo dhaggeeffachuun wanjala godhanii sabboonummaa godhanii sabboonummaa balleessu eenyumti nu sabboonummaa akka isin keessan balleessine dargaggoon shamarran cimseetiinis nu bachiisa sabboonummaa ajjeessu jechuun oromoo ajjeessu jechuudha oromoo dhabamsiisanii Itoophiyummaa lallisiisuu fi amaarummaa asirratti lallisiisuudhaaf sabboonummaa oromummaa bifaanaan taa'uun kanaan taa'uu qabda akkaataan dubbadhu kanaan deebi'uu kan nu qabda bifa kanaan si qindeesseetiin jira fakkeenyi gaariin anasiifaa ta'u jechuu kiyya staayila kiyya qabadhu duubagaa hoggaa nama boojitaniit muuziqaadhaan muuziqaa keessan hoggaa sirbitaan uffata bareedaa barbaadan gosa feetanii biddanii nuutu isinitti bita ummata oromoo isinitti bita bifa bareedaa nama booji'uu danda'uun oromummaa mul'isuu danda'uun aadaas uffattee waan barbaadde suchaa uffata ammayyaa uffattee istaayila hundaanuu afaan oromoo bareechitee edaloo bareechitee meeshaa gurguddaa saaksifoona isa qabuun meeshaa guutuudhaan jechuu kiyya mix bareedaa isa ta'e bees gitaar isa qabu liid gitaar muuziqaa qabu muuziqaa kana gochuun qarshii kun kudhan hin fixu halala afaanaan stuudiyoon akka dalagu nutu godha kanaaf yadaloo hunda qabuun ergaa qabuun jaalalaas yoo ta'e kan qabiyyee fi afaan akkatti dubbatan jaalala akkatti dubbatan dhaloota barsiisu qabsoo soggaa ta'e kan ummata qaroomsu kan dammeessuu fi kan onnachiisu kan amilee cabsu osoo hin taane dhumnee fi jinni jaankaa kaasa osoo hin taane mirga kee du'iitii falmadhu kan jiru kan kaasu kan oromoo faarsu kan oromoo tarsiimeessu oromoon jiraataa ta'uu ibsu muuziqaa gurguddaa bifa isinii keenyan bifa gurguddaan isinii keenyeeti jirreechuu keenyan itti obboleeyyan keenya keessin dura jirus abbootiin keenya alibirraa jalqabii waa hedduu kaayanii isiniif jiran jechuu kiyya muuziqaan kanaa gad ta'uu hin qabu sadarkaa alibirraa irratti deemuu qaba jechuu kiyya sanii gad ta'uu hin qabu yoo dandeetti isaan qabaanne dandeetti walaloo barreessuu qabda jechuudha walaloo ganda keessaa jechoota ganda keessaatti xiqqishaa osoo hin taane walaloo nama guddaa jechoota nama guddaa muuziqaa nama guddaa muuziqaa afaan oromoo beeksisuu danda'u ummanni oromootis dhaggeeffachuu danda'u qaba subscribe godhuudhaan yuutuubii dhaggeeffachuu qaba kana bal'inaan katti yaanu jechuu keenya afaan oromoo kan dhaggeeffatamne afaan amaaraa kan madura guddisanitti akkasiin afaan amaaraa kan dhaloonni haasa'u bifa kanaan nurratti qabsaa'anii waa hundaan muuziqaa gurguddaa rukutuudhaan nu ukkaamsuudha kaayyoon isaanii walliftoota keenya wanni balleessaniif isa kana nutis qabsoo guddaan artiidhaan addunyatti waa beeksifta artiidhaan waa hunda bifa kee bifa saba keetii maalummaa saba keetii artistoota ka beeksisu isa kanaan gorsa jechuu kiyya artistoota oromootiif akka miileen isin cabne akka miileen isin cabne akka maleedhaan isin hubachiisa akka maleedhaan cimsee isin hubachiisa akka malee ka fuula duratti tarkaanfattan cimseetiin isin hubachiisa waa hunda irratti no ummata oromootu isinii wajjin jira ummanni oromootis akkuma amaaraa kanatti amaarri kilippii kana gararraa fidee dalaguun qabu maaliif kana godhan oromoo istaayila kanaan gosa hedduudhaan oromoo booji'uudha afaan isaanii booji'uudha nutu bareedaadha nutu mul'ataadha jechuudhaafi no sannaatu harkaa daakee walliftoota ana ja'an ka ammayyaawaa sirbanis ka aadaa sirbanis ana jaal kadiir martuutu itti fide ammoo force ana kadiiri istaayila isaan uffataniin istaayila isaan itti sirbaniin akkaataa itti yeedaleessaniin guutuusaa ammas yoo ta'e qindeesseetiin gurguddaatti dhukaasa jechuu kiyya isa akka kanaati
gosa kanaan godha jechuu kiyya. Kanaaf akka malee hubachuu danda'utu isinirra jiraata. Gara fuula duratti deemuu danda'utu nurra jiraata. Dargaggoon dhaggeeffataniis shamarranii dargaggoonis akka malee uummata smart ta'e beekumsi dura Rabbi beekuudha. Rabbi beeytee waan feeteen boontee zannatu dandeessa. Taphachuu dandeessa, dhiichisuu dandeessa. Allim daangaa hanga qabutti. Rabbiin bashannanuu waa hunda nun dhorkine jechuu kiyya. Seeraan bashannanaa daangaadhaan kolfa waa hunda keessatti daangaadhaan seera isaatiin ta'uu qaba. Waggaa seera isaatiin ta'eegaa bashannanni keenyaas uffanni keenyaas sifa argata, bifti keenyaas sifa argata. Ni miidhaga jechuu keenya. Karin kana godhan Rabbi jibbeetti no Rabbi eenyuma caalaan jaaladha kuma beeytu. Yeroo nashiidatti keessa ajaa'iba Quraana tokkaan keessa ajaa'iba. Kitaaba qulqulluu hoggaan qara'uus ajaa'iba. Waa hunda keessatti muuziqaa afaan addunyaatti tokkaan ajaa'iba. Kun hundi leenjii fi bifa kanaan mo'uu dandeenya jechuu keenya. Cifraa shayxaanaa hunda isaanii gadi naqu. Cifraa gabrummatti nama yaamu, cifraa bilisummatti nama yaamutu caala jechuu kiyya. Cifraa gabrummatti si yaamu no. Isa kana Oromiyaa keessa mul'achuu qabna addunyaa keessa afaan keenya dubbanne bakka barcaasattee nyutullee waan hunda keessatti waan Oromummaa keenya leellisu ta'uu qaba. Sabboonummaan keenya leellisu qaba. Akkaataatti dubbannu waa hundaanu Facebook kana hundaan waan beeksisu isa kana godhuu danda'utu irra jiraata. Duuba gaa arraan tana ijoon tiyyaa qabiyyeen dubbii kiyyaa adda bilisummaa uummata Oromootii fi miseensota adda bilisummaa uummata Oromootii fi kabajamtoota uummata Oromoo hawwaniif manguddoon dargaggoof shamarran Facebookii kana gubbatti argamtan hiriyoottan kiyya kabajamoon dargaggoof shamarran gaa by the way shamarran biyya tiyyaa kana akka malee isan jaaladha akka malee isan jaaladha fageenyallee jiraan ol biraas jiraan jaalala keenya homtuu hundaan keessa jechuu keenya onnee tiyya caalaan isin jaaladha. Osoon akkas jaaladhuuti gaa qarree fi qarreen teenyatuun guutuu biyya keessaa akkasitti kaate jechuu keenya. Kanaaf ammaas yoo ta'e Oromoo duraan addunyaan hin beektu amma addunyaan beekee jira. Afaan inni haasa'u jiru kun addunyaa irraa amma teekinooloojiin kun jiraatu Rabbiin teekinooloojii kana nu uume galatasaatti arraan tana bifa kanaan akkaataatti walitti dubbannee walitti qaraanu nu godhee jira. Akkaataatti wal qunnamnu nu godhee jira. Yaada akkatti wal baanu nu godhee jira. Hoggaan barreeffama keessan asirraa harkee kan yaadan isin ba'a. Dargaggoo biyya kiyyaa kanaas akka maleedhaan isaan jaaladha. Ani ilmaan Oromoo kutaa fi gaddatti hin beeku. Ilmaan Oromoo obboleeyyan nama kankootti hin beekan. Obboleeyyan nama kankootti hin beeku. Obboleeyyan kiyya baay'ee tokkotti isaan beeka. Obboleeyyan kiyya kakutaa kudha tokko ta'u keessatti hin beeka. Ka kiristaanas kan muslimaatis. Yoon rakkadee kana gargaaru, yoon du'e kana awwaallatu, yoon kan maraadee kan na fayyifatu ta'uusaa kan waa hunda itti obsu, waa hunda isin itti obsuuf hin dhufa jechuu kiyya. Waa hedduu tokkoon isin itti obse jechuu kiyya Facebook kan silaa kan maraadee huccuu as keessatti darbu jechuu kiyya. Maaliif an jaalalli kan wanni jaalalti irraa na qabdee yoo jiraate Rabbiif uummata Oromootiin. Jaalalli badaa jechuun isa kana. Kan waa tokko du'ee dhabamuun waa tokko illee jaalalti namni irraa na qabdee yoo jiraate kan hin jaalala isaa dhukkubsadee akka malee maraadee yoo jiraate uummata Oromootiin. Qalbii fi sammuu kokkootiin filabee jaalala keessan suukooti. Namni gaa jaalala namaatiif maraatu, namni jaalala namaatiif qalbii dhabu, namni jaalala namaatiif qalamu laayyoodha miti akka laayyootti ilaalamuu qaba jechuu kiyya. Duuba gaa akkasumatti gaa ammallee qabsoo uummata Oromoo keessatti isin warri sooshaal miidiyaa kun waa hedduu gootanii jirtu. Ammallee akka cimtanii dargaggoo shamarran jabaattanii fi ammallee itti mudduun dhiisinaa, ammallee dammeessuun dhiisinaa jechuu kiyya. Duuba gaa waan tokko
Shamara keenya ka arsiidhaa gaaf tokko kadirniin gudeeda je'ee jaanii tinaa himan nirrifadhe yaa jaallawwan kiyya. Mee kottaa shamaran arsii kottaa mee isin ilmaan abbaa kiyyaati ka bareentooti ammucaa bareentooti isin ka abbaa kiyyaati isin shanyii kooti. Kadiir yeroo san ani lola keessa hoggaan seene akkuma Kaalid ibn Waliid faa isaan isa qaaf lolan akkuma Umar faa ifin beeku ni machaawa lola keessatti waan hin guddaddeef rakkootti ija namni hin beeku. Dhibee kiyya kana rabbumatu beeka. Akka isin onnee caalaa na jaalattan nan beeka. Waan hunda caalaa akka isin na jaalattan biyya keessatti isatti nan beeka. Shamarra keenya Arsiitiin baana. Isin ilmaan Arsee bareentooti. Ani Kakalloo bareentooti. Kamurawwaa bareentooti. Kamumbannaa bareentooti ani. Isin ka Arsee bareentooti. Family kooti jechuudha. Kadiir onneen kan koo baay'ee si jaalataa afaan kan koo seenaa kee dubbataa isin lamaan walitti hidhuudhaaf ilmaan bareentoo walitti hidhuudhaaf walaloon saaliyaa hojii godhe ilaa zalaa lama abbaan fedhanii barreessaa miti calan koo fi anoolee walitti hidhe isin anoolee irraa natti sirbitan bakar waaree ta'eetiin achirraatti walitti dubbadha walitti hidhiinsiisan caale tokko illee hin jiru. Abbaan fedhe barreeffama keessatti barreessaa miti ni weeddisaa miti walleessan abbaan fedhe sirbuun danda'u sun dokumentii guddaadha. Gara tokko ni rifadhe Kadiir tukkas jee hoggaa jaan maaliif ana hoggaa dhukkubni kiyyanatti kee waan hin jeen yaadaddu waan hin godhe san hin yaadaddu ni rifadhe ni booye. Gara tokkonis warri keenya kun warra awliyaati. Oobbi tokko hoggaa natti dhuuf waan yeroo san keessatti oobbo qabsoo keessatti godhu kana keessatti yaa jaallawwan kiyya. Eegas boodaan akka nama hirriibaa dammaqeeti waan san hin beeku jechuudha. Akka malee wanta ta'e jechuudha. Dhibee kiyya kan inni namatti himuun taane kun ka qabsoo uummata Oromoo irratti ta'e jechuudha maniidhaatti. Amalumaan dur qaburraa. Tole kana waan ta'eef waan sana hoggaan godhu eegas booda namni naa hima. Namoota na eeguutu jira biyya tana keessa. Yeroo wanni sunnatti kaat yeroo ilmaan Oromoo kufan haakimootan qaban yeroo uummanni Oromoo kufan dura abbaa kiyyatu na qaba dura caaluufatu na qaba walliftoonni biyya kooni beeku kilaa kiyya fudhadhe qawwee kiyya fudhadheetiin deemu shukutiin qaban takka ofiin daawwata takka deemetii waa balleessa nan guba jechuu kiyya humna waraanaatiin qaba jechuu kiyya annama gosa akkasiiti yaa ijoollee. Kanaaf waan akka safaata isirite waan uummata Oromoo kana hoggaan dubbadde yoo siree gubbaa jiraadhe kanatti girgiddattiif gallakkisee jechuu kiyya ni machaawa jechuu kiyya. Uumamaan Rabbi naa kenne waan hin beekee godhu waan taaneef waan sana yeroo naa himan akka nama abjuu keessaa ka'eeti jechuu kiyya. Yoon isin gudeedees mirgaan qaba jechuu kiyya. Isin ilmaan abbeeraa kiyyaati. Ilmaan abbaa kiyyaati. Yoon isin gudeedees mirgaan qaba jechuu kooti. Gabbarri waan qaalii ta'eef. Buttii jira miti akka aadaa keenyatti. Gabbarri waan qaalii ta'eef. Gabbara isa waan hin qabneef. Ammaas ilmi gudeedhaan hin dhalatin. Diqaalaadha. Diqaalaatu nu rakkise jechuu keenya. Gudeedhaan dhaluu qabna jechuu keenya. Gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba ugguraa jechuutu jira. Ilmi gudeedhaan hin dhalatin rakkisaadha. Kanaaf waa hedduu kan isin hime egaa. I love you so much. Akka akkasiiti jechuudha. Hunduma keessan yoo ta'e jechuudha. Shawaanis yoo ta'e ilmaan abbaa kiyyatu Karrayyuu bareentooti. Wallaggaas yoo ta'e Kamachaa Boronaati. Isaan kaadirran kiyyati. Oromoon lama. Boronaaf bareentoo. Tokko ilmaan Boronaa tokko ilmaan bareentooti. Obboleeyyanii Boronaaf bareentoo jechuu keenya. Nuti ilmaan bareentooti. Kun immoo ilmaan Boronaati jechuu keenya.
Abbaan isaanii Oromoodha. Ilmaan lamaan kan dhalee jechuudha. Kanaaf walloo keenyas kakarrayyuu bareentooti isaan kaabbichuu rayyuuti salaalee kaabbaa kiyyaati inni hoo kakarrayyuu bareentooti hargeedhaa wajjin ilmaa wasileetti kun qaqalloo bareentooti kan murawwaa bareentooti kobbannaa bareentooti salaaleen kakarrayyuu bareentooti kuttaayyeen shawaan kakarrayyuu bareentooti abbichuun walloo kakarrayyuu bareentooti arsiidhaan wallaggaan arsiidhaan walloon salaaleef shawaan argeedhaan ilmaan wasilan ilmaan abbaa tokkooti faamilii tokko karrayyuun kanatti ilmaan faamilii tokkooti maccaas wallaggaas akkasumatti jimmaan iluun kan borontichaati kan maccaate jechuudha amma maali Oromoon ilmaan wasilaniiti jechuudha akkanatti namni gosa kana gaa abbaa torba keenyaa lakkaawinni juuf kanaafi gosa kana walitti lakkaawwateeti hangafa keenya jechuudha borontichi hangafa abbaa keenya bareentooti wallagga hangafa keenya nuti quxusuusaati jimma keenya hangafa keenya iluu keenya hangafa keenya kamachaati family ta'uu kan kee gosa ta'uu kan keetin si hime akkam akkamiidha gulaalii duubaga ergaan kiyya kun akkanatti beekuu qabda namni kana hin beekne gaa nama ta'uu hin danda'u Oromoo ta'uu hin danda'u waan si hime kana gaa si hime gaa tokkummaa jechaa oola gosa lakkaawwatee tiimuu dhiise tokkummaa homa jaabarayyuu as beeluti tokkummaan qabu ilmaan wasilanii maal tokkummaa yaamta ilmaan haadha abbaa maal tokkummaa yaamta maal tokkummaa nu yaamta warra siyaasaa kana warra dhaabaa tokkummaa homa jazalalam ba akkana gosa lakkaa'e maal tokkummaa yaamta maal ilmaan abbaa keetii maal tokkummatti yaamta maal ba ambatti nama if beeku nama Oromummaa isa shakkii qabu nama gosa lakkaa'achuun beekneetitu hoggayyuu tokkummaa jaa rakkoo qaba namoonni akkasiin jaan kun faamilii shanyii takka faamilii ta'uu sitti himatti jiru faamilii miti duubaga amma maali jechuu deema addi bilisummaa ummata Oromoo miseensi isaa anoodaa bultumiitu qara'uu deema ummanni Oromoo haadha ge'u addi bilisummaa ummata Oromoo teenyee miseensi isaa waboodha miti rakkoon waboo bira miti waboon ummanni Oromoo waan gaarii godhe hoggansi jijjiiramuu qaba qeerroo ta'uu qaba jechuudhaan marroon muudamuudhaan jaalmarroon dhibbaa dhibbaatti jaalgolichaas jaalshanyiidhaas guutuutti ummanni Oromoo qabsoo godheen hoggansa qeerrootti deebisee kennee jira jechuu kiyya waboo ummanni Oromoo qeerroon Oromoo waboo hoggansa jaalmarroo cimina isaatii fi murannoo isaa argan ummanni Oromoo jaalachuudhaan dhibbaatti jaalmarroo hoggansa waboo godhuudhaan muudee dhugoomsee jira qeerroonis dhugoomsee muudee tijira jechuu keenya kanaaf ummanni Oromoo eega jaalmarroon hoggansa ta'an akka malee itti gammaduudhaan dhibbaatti ummanni Oromoo kutaa 11 dhugoomsanii jiran kanaas halkanii guyyaa Facebook irraa lallabuudhaan himachuudhaan ummanni Oromoo qeerroon Oromoo akka hoggansi jijjiiramu taasisuudhaan qeerroo irra hoggansi waboodhaa taa'eeti jira jaalmarroo soggaa dhufu dhugoomsaniiti jiran jechuu keenya erga kana ta'e miseensi biyyoota hambaa keessa jiran addi bilisummaa ummata Oromoo hanga ammaatti waan tokko hin hojjenne jechuu keenya kana waboonis isiniin ja'a qeerroon isiniin ja'a ummanni Oromootis isiniin ja'a hogganamaa jechuu kiyya
Ummanni Oromoo dhibbaan dhibbatti dammaqee qawwee isin gaafachaa jira jechuukiyya. Ummata Oromootiin achi teessanii qawwee jettan isin miseenson qawweedhaan ka'e qawween binnee maal jettanii ummata Oromoo kumattan no of kumadhaa. Miseensi of kumaddaan dalayne jechuukiyya. Ummanni Oromoo qawwee bituu didee miti. Isintu tarsiimoo qabsiisee kaatanii akkaataatti maallaqni walitti qabamu kan godhuu qabu isin miseensota. Kan jaaru qabu isin miseensota. Isin agarree teessaniituma Facebook gubbaa qawweedhaatu ummanni keenya hin dammeen qawwee irratti hin dammeen ummanni Oromoo dammaqee qawwee jechaa jira miti. Hoggayya uummata Oromootu kana jee maayettu. Kaatanii kan Kanaadaa koonyaan jirus koonyaan Ingiliz jirus koonyaan addunyaarra jiru kee hoggansa isaa sirreeffatee ummataaf waadaa galee walgayii waamee akkaataatti wanni kun godhaa bifa kamiin akka godhaa ummata Oromoo walitti qabee kana milee jabeessuu qabu isin immoo isin miti hin dalayne kaa teessanii ummanni Oromoo qawwee didee jechuun dandeessan ummanni Oromoo nama qawwee maallaqatti kennee bituuf barbaadaa jira waboonis san barbaadaa jira isin immoo kana godhaan jirtan jechuu kiyya isin kana godhaan jirtan kanaaf laal hawwisoo qindeessuu ayyaantuu qindeessuu ayyaanni kun bifa lama qaba. Ayyaanni tokko ayyaana kiristaana jira kan waaqeffata jira kan musliima jira. Ayyaantuu keessan ayyaanni kun sirrootti hojjetu teessiftanii mari'achiisuu qabaachuu qabdu. Luba qindeessuu. Luba qindeessuu. Luboota irraa ergaa fudhachuu. Luba eebbisiisuu. Ulamaa eebbisiisuu tarsiimeessuu. Dabballee barsiisu leenjisu bifa garagaraatiin boonaa katee bifoota istaayilota garagaraatiin kaqaabu qindeessuu. Walliftoota gurguddaa ta'an afeeruu kan warraa isa godhuu danda'an qindeessuu. Isin hunda keessaa akka jaalsaamiyaa qofaan arkaan. Jaalsaamiyaa qofaan arkaa. Aktiivata taate tolii gad fiidu kabiraan agarre. Koonyaa tokkollee du'aadha dalagaan jiru. Yookaan hin dalayne yookaan jettan taate kabajaa fi ulfinaan isin gaafanna. Hangamatti dalaydanii jirtu isin hin dirqinu. Qeerroo gurguddaa dalagu ummataaf dalagu ni qabna kan mindeessine ummanni Oromoo mindeessu. Qeerroo gurguddaa beekumsaan guutaman gurguddaa biyya ambaa keessaa qabna isaaniif eebbisaati daandii gallakkisaa. Nuti kan dhaabbannu miti. Suudii keessanii qabna bakkayyuu keessanii qabna isaaniif daandii gallakkisaa. Jechuudhaan isin gaafanna. Kanuma qawwee isin bitanne jechuu keenya waraana siif jalatti oofne jechuu keenya. Waraana kee rasaasa dhabaaf waamee kadhabaaf waraana dhibbaa dhibbatti ni qabne jechuu keenya. Hojiirra jira. Qeerroon isin dachaa jira. Ammas Oromiyaa keessaa hin baanu. Akkuma wayyaanee hin baanu. Daaraa taana malee keessatti.